Yes, kun barsaan gaafin qaba. Gaafi qabda? Hayyeetti qattili? Gaafin tawaasa keessanuu kaatee jira jee. Tawaayee jaalala. Hawaasni kini yoo. Ispoortiin kun jaalala. Ispoortiin wanni barataniif jaalala namaa idaati moo. Jaalala namaa kanatti moo jaalala nama dhorkitii. Jaalala giddeen jiru jaalala waa'ee jaarsaa jaartiitiin baname bara. Akkas isaanii ispoortiin jaalala qabdi moo qabdi mee naa deebisi. Hawaasa irraa si gaafatanii? Hawaasaan na gaafate. Hayyee bakka tana barreeffadhe. Tana ajandaa sadarkaa tokkoffarra qabadheetiin jira. Gaaffii deebii waa'ee ispoortiin jaarsaa fi jaartii gidduutti akkami jaalalanii uumtimoonii dhabamsiiftoonii hojjeeftii irratti tana deebisaa quubsaa ta'ee booda irratti isin kannina barreeffadhe kabira hayyee. Yes, kun nama qaba. Si qaba? Hayyee waa'ee maal irrattis ol fuudhi akka sagalee daawwattoonni keenya boonsaa TV akka dhagaanitti sagalee ta'e ol fuudhiti ibsiif bashak godhi ibsiif gaa. Ispoortiin manguddichaa fi manguddiidhaan fayyaddiin jira. Manguddichaa fi manguddittiidhaan fayyaddii ispoortiin. Namas gaafiteeti hawaasa si gaafate. Hawaasa na gaafate. Hawaasa si gaafate. Ispoortiin manguddichaa fi manguddittiidhaaf faayidaa ni qabdi. Tana jechuu gaafinte. Tana ammal tanallee gama boodara nurraa eeggattan. Isiniif deebifna deebisaa quubsaa dullachaaf dullatti ispoortiin faayidaa isin qabduuf jechuudha. Kabiraa itti qattala. Yes, kun ana qaba. Ani qaba. Maalirra qabdee hawwa carraa shamarran yaa'u inumaa'u gaafii waan hawaasni isin gaafate takkallee hin sodaatina gaafii gaafadhaadha. Maal jettee haa ta'u? Dhiirti gisee barattee ispoortii kana fitte saabuun taati dhalaanoo maal taati? Dhiirti gisee ispoortii barattee fitte saabuun taati dhalaanoo maal taati? Gisee barattee fitte. Tanallee tana isinuu gabaabduudha siifin deebisa. Hayya kabiraa. Yes. Hayyee itti fufi gaafii qabdaatillee. Gaafin qabee. Hayyee itti qattili. Ispoortiin dhukkuba kamiin faayidaa qabdi dhukkuba akkamiin namarraa fayyifti jee akaawwan guyyaa tokko na gaafate ani waan hin beekne barsaa nyaan si gaafadha jeetiin dhufeer. Akkasii. Bakka taate ispoortiin kun dhukkuba maaliif dawaa qabdi hoggaa ispoortii kana qaraan dhukkuba kamii haleeme turii waa hedduu jira waan taateef dhukkuba kamiif dawaa qabdi haa tanallee deebisaa quubsaa ta'e isin deebisnaa qophaa'a. Yes. Maal qabda gaafii akkam qabda haa itti fufi gaatti qattali gaa barata. Gaafiidhaan qabu. Ispoortii sana namni gisee barate bakka hin dhalu jaani. Akkasitti manni hawaasni na gaafate bakka gaafisanii si gaafachuu deema. Ispoortii sana namni barate gisee amma isaan nama fileksii karafaa taa'e ilaalanii bakka namni hin dhalu ni sangooma jaanii gaafii na gaafatanii. Barsiisaa keenyaan isinii gaafadhe jeetiin bakka akkasitti barsiisaa isinii gaafadhe isinii deebisa jeetiin akkasitti bakka gaafii uummanni na gaafate akkasitti si gaafadhe. Hayyee tanumaami. Tanumee. Namni ispoortii qaree akkamii ni dhalamoo hin dhaluu. Jaanii na gaafatanii. Kanarratti jechuudha. Sababii isaanii ijoollee hunda bakka ijoollee dhiiraa ispoortii seenuu dhorkanii. Bakka antiyyaa barsiisaa keenyaan isinii gaafadhaa jeetiin bakka akkasitti uummata deebise jechuudha. Hayyee. Kabiraa. Yes, kun gaafin qaba. Gaafii qabda itti fufi jechumaan. Kunilleen gaafii hawaasaati. Ijoolleen ispoortii waggaa meeqa seenuu geessiin jira. Ijoolleen meeqa seentee hanga meeqa fixxii. Ispoortiin tun ijoolleen xixiqqishoon waggaa kamirraa ispoortii seenuu qabdi waggaa kamirraa eegalti yeroo kamirraa eegalti eessatti hangamitti ispoortiin tun daangeffamti namni dalaguudhaaf eessatti daangeffama akkasii akkasuma. Akkasii hayyee taate kabiraa hayyee maal jette itti fufi gaafii qabda hayyee itti qattili. Ispoortiin tuni ispoortiin tamaashinaa jira jedhanii ispoortii maashinaa tana warri akkasitti filmii xayyaara faasamii irraa qabee mana namaa gubbaan hunda akkasii gisee filmii irra laallu ispoortiin tun tamaashinaa jira moo tanu teekaan tumatana moo tamaashinaa jira moo dhuga moo soba tamaashinaa tun. Tamaashinaa tun ispoortii maashinaa jira jechuu dhageesse. Tamaashinaa jechuu. Gaa qabadhu tanallee deebisaa sii deebisnaa qophaa'e. Hayyee kabiraa. Yes, kun gaafin qaba. Gaafii akkam qabda itti fufee haa ta'u. Hayyee gaafiin an qabu gaafii hawaasaati. Gaafii hawaasa irraan akka jirtu ammaan tana isin warri ispoortii barattan kun ispoortii barachuu jirtanii mukni firii qabuu fi namni waa beeku gajjaa jaani isin akka muka firii qabu sanii ganni jettanii waan beeni jettanii ganni jettanii karaa irratti hunda akkanuma nama hundatti dhaadaa yaatamu akkuma muka firii qabu sanii gajjattanii jaanii hawaasni na gaafachaa jira.
Isaan harkani. Hawaasa dubbiin gaarummaa addaati. Tanallee qabannee jirraayyee kabiraa. Bu'uuratti kaatanii gattaayi. Hawaasa bu'uuratti kaatanii bar. Akkasi. Achi kaadhu taate. Hayyee. Iyyakatti hin baane. Gootani miti haadhu. Akkasi. Morma kana kaadhu. Awwal jineenee. Moo iyyakki kaadhaa kun hin beeku seeta. Laal asi kaadhu. Fide. Laal akkana kaadha. Funyaan keessa. Funyaanee miti gattaayi. Taa'e takka istiidiyoo boosaatiif hin dhumne. Insenne haaraya. 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 Kun ola asi kaataniiti haasan. Haa maasai. Gaafii maal qabda? Gaafiin qaba. Gaafiin an qabu. Ispoortiin tun ganama subii faayidaa qabdi moo? Asrii faayidaa qabdi moo? Makriiba faayidaa qabdi moo? Halkan faayidaa qabdi. Tana gaafiin? Gaafiin an qabu tanuma. Fidhattee? Fidhadhe. Hayyee taate. Booddee nu eeggadhu. Hayyee. Hayyee gaafii fi yaada hawaasarraa gama keessan gama barattootaa gama keessan dhufee jiru barsiisaa keessan bira isiniif geessinaa jettanii alaafinnata fudhattanii har'a walgahii ispoortii gaafii deebii kana irratti argamtanii gaafii nama 9tu kaasee jechuudha. Gaafii nama 9 tokkoffarratti wanni isin nu kaastan tan kaastan asaantii Abduu Kariimiitu kaase. Maal jette isin? Namni ispoortii qarayu jaalala ni qabaahi. Ispoortiin tun jaalala nama dhoorkiti moo? Jaalala guyyaanga jaalala tanuma akkanumatti nama jaalatanii jira. Tanuma akkanatti obboleessa fi jaalatanii jira. Jaartiis jaalatanii jira. Nama akkanuma jaalatanii jira. Obboleettiin teenya kaaftee barattuun teenya kaaftee namni ispoortii qarayu jaalala jaartii. Jaarsilleen jaalala jaartii ni qaba. Jaartilleen jaalala jaarsaa ni qabdi. Ispoortiin tun jaalala maqaa isaaf itti moonii idaati. Gaafii akkas jettee gaafatte. Ispoortiin jaalala ni idaati. Namni ispoortii qarayu jaalala tokko wanni akkas jaaniif jaalala ni idaati. Jaalala jaartiitillee haalaan idaati saffisaan. Tolchiteetu. Silaa jaalli ta'uu baatte namni ispoortii waan qaruuf hin qabu. Tolchitee. Ispoortiin jaalala nama dhoorkiti jaan. Sun hin baranne. Ispoortii wanni akkasii jaalala namatti oowwisaatu hin jirtu. Ispoortiin jechuudha. Saniif namni ispoortii qarayu jaalalaas ni qaba. Nama jaalatus ni qaba. Nis ni jaalataas. Nama hunda nama cinaas dhaabbatee namaas ni gargaaraas nuu beekagaa. Jaalala ispoortiin nama qabsiistu jaalala nama jaalachuu tadhalaa jaalattu nuu beekaa jechuudha. Nuti waan isin nu godhu jirtu numaa beeka. Akka ogeessa tokkotti isiniif hin hima. Lammaffarratti maarifaa siraaji kaase. Dullachaa fi dullattiin ispoortiin qaroonni ta'anii dullachii yookaan dullattiin ispoortii yoo qaraate faayidaa ni qabdi. Ni qabdiif ispoortiin ni qabdiif dullacha yoo inni ispoortii qaree akka inni dafeen dulloomne gooti. Akka inni akkana gajjee goollee akkanatti hin deemne san gooti. Dullattillee akkasuma fakkeenya fudhadhaa. Dullattii re'ee iduufi mee dullattii re'ee fakkeenya fudhadhu. Taree itu san dafteen dulloomtu fiideetillee waa jalaa ni baati. Tareen immoo tanuma akka mana taa'oltu san son laala akka hogguutti jette afaanumaan lafa dhooytiiwu. Waa'ee dullachaaf dullatti irratti dullachaaf dullattiidhaaf ispoortiin haalaan barbaachisaa nama gurguddaafis ispoortiin baay'ee barbaachifti jechuudha. Sadaffarratti namni kaasee dastuu ibrooti. Dhiirtii hoggaa ispoortii qaraatee fittee saaboom taati. Dhalaanoo hogguu ispoortii qaraatee fittee maal taati? Tunisiinuu deebistee jirti. Saaboomuma taate. Saaboomuma taate. Dhiirtii hoggaa ispoortii qaraatee fittee saaboom taate. Saaboom jechuun barsiisaa jechuudha. Isillee hoggaa fittee saaboomuma barsiistuu saaboomitti kana taate jechuudha. Si deebiseeti yaada. Afuraffarratti boonsaa Maamma Kadiir
ispoortiin dhukkuba akkamiif dawaa qabdii akaakookiyyaan na gaafate dawaa ispoortiin dawaa maal ispoortiin dhugaadhaaf dhukkuba adda addaa guutuuf fayyaa guddaadha qabdi dawaadha qabdi diifamni yoo si qabe ispoortii dalaynaan yellam hin jiru ispoortii dalaynaan dhukkuboonnee yoo qabaatte ispoortii dalaynaan sirraa bada ni fayyita garama subii kushaa kuma 40-50 dhowunaan dhukkuboonnee ni fayyisa ispoortiin dhukkuba tiriutillee dhukkuba sombaatillee dhukkuba qabbanaatillee ispoortiin dhukkuba hundaaf dawa qabdi namni ispoortii dhukkuba borcee nama gabbatee garaansa akkanatti deemu san gartanii sanillee akka inni kana gaddeebee normaalitti deebitu isa gooti dhukkuba hundaa qabdi araada adda addaa akka itti waan san irratti hin bobbaanis gooti ispoortiin faayidaan ispoortii dila waa xiqqoo bichaa miti adda baafadhaatii hawaasaaf ibsaaf shanaffarratti Usmaa'il Ibroo kan gaafii nu gaafate namni ispoortii qara'u hin dhaluu hawaasni akkana jira ni sangoomaa ni hin dhalu yoo fedhe jaalalallee hin qabu akkas naan jaani namni ispoortii qara'u namni akka isaa ilmaan dhaluu hin jiru yoo deebisaa silaa namni ispoortii qara'u hin dhalu jaani namni ispoortii maaliif qara ispoortiin akkan gooteen nama dhaluu nama dhorkiti warra barsiisota keenya ilaale ilmaan meeqa qaba barsiisaan keenya saabuma karamu saabuma sanis eega fuudhe barsiisaan keenya ispoortii seene ilaa hanga ammaa kunoo ilmaan babbareedaa akka wayii kana shaashaa godhee gadhalu jira anuu yoo rabbi jee ilmaan kudha meeqan dhaluu deema kofaltanis koflu baatanis akkas ispoortiin namni ispoortii qara'u ispoortiin dhala nama dhorkitu sila nama dhorkite barsiisota keenya warra gurguddaa kanaatu qaylaa hanga ammaa ilmaan dhiiraa fi dhalaa kan dhalaa jiru kana dhala dhorkiti namni akkas jedhu warra ifi ispoortii qara'u keessaan qabneetu waan akka siyaasa malee ispoortiin fayyaadha qaama kee kana si jajjabeessitee lash si gooti jechu haya jaafarratti bashaatu Usmaa'il joolleen xixiqqoon waggaa meeqarraa ispoortii qara'uu qabdi gisee akkam ispoortii qara'uu eegaluu qabdi eeysarraa umrii tamirraa eegaluu qabdi joolleen xixiqqishoon ol guddannaan amata 5 fi 6 kana geenyaan kara ispoortii deebuu qabdi joolleen faayinumaa ispoortii keessa yoo guddatte baay'ee qaamasii saffisaan boqonnaa sammuuti waan taateef ispoortiin akka isaan dafanii waa qabatan gooti amata 5 amata 6 irraa ispoortii eegaluu qabdi keessa guddatuu qabdi keessatti afaan barachuu qabdi oolmaa daa'immanii godhachuudha qabdi akka nama oolmaa daa'immanii ta'uu qabdi ispoortiin yeroodhaan leenjisaa gaar kannaan yeroodhaan amata 5 fi kanatti ispoortii dhaytee leenjii keessaffaa guddannaan waan bareedaadha jechuudha ispoortii waa hundaaf faayidaa qabdi torbaffarratti ibsaadha ispoortiin maashinaa ni jirti hawaasni tana nu gaafachaa jira ibsaa Ahmad tana na gaafatte ispoortiin maashinaa jira warri akkasii samii keessa babbararee xayyaara samii keessa akkasi qabee fuudhee lafa tana dhukkaasee mana namaa kana gubbaan hunda babbararee bakka hunda akkasi kaanfatee mana kanarraa fooqii taanirra buuqoon ispoortii maashinaa qaree naan ja'anii ispoortii maashinaa hin jirtu hin dhageenye gaafa ijoollee garuu dhageetiin jira ispoortii ta maashinaa jira ta loqotana faa akka xarra qaddaan nama gootu maashinni achi qabee gamana qabee addaan nama harkisaa sanga ilaa hanga ammaa ispoortii dila kana keessa turre hin agarre ispoortii maashinaa hin agarre ilaa hanga ammaa warri akkasii babbararu san ispoortiidha jettee si shawwadiin no qilleensa sun
ashangulliitiidha rimootaan akkasitti oofan namaa miti bar odaan jimaa faa yaanii gabbataa akkasitti samii keessa bararee akkasitti deeme waa fuudhee akkasitti lafa gallakkisan adeeroo wanta maashinaan oofan akkasitti maashinaan akkasitti oofan rimootaan oofan ashangulliitii oofanii guddisanii akkasitti nama deebisa nama bareedaadha ashangulliitii nama bareedaa taa malee ispoortii maashinaata akkasitti babbararan san no hin jirtu hin agarre ilaa hanga amma ispoortiin ispoortuma teekaannoo tanaa jira ispoortuma kana karantan ispoortii difeensiif irraa qabdu bulookiif irraa qabdu ispoortii samarra waa hunda waa gubbaan kutuu rool kaafaa nama wal gubbaa keessee gubbarraan kutuufaa jira malee akkasii samii keessa bararan son hin jirtu adeeroo dhagay haa dhageeffatu namni gaafitan si gaafatallee ibsa ana saamat adam saddeettaffarratti mukni firii qabuu fi namni beekumsa qabu gajjee deema isinoo akka muka sanitti gajjettanii deemtanii moo isaan akkana gajjaanii deemuu san baana moo maali san si gaafatanii haay na dhugaadha namni beekumsa qabu nama xarraq hin jiru mukni firii qabullee gajjeetta ka firii hin qabne faaggaa mataasaa banaa ol qabeetta dhuguma namni ispoortii beekulleen inumaa namni akkasan namaa walii galu hin jiru nama kabaja bakka fedhette bakka namni irraa yaametti argama bootaa sirrii bootaa dogongoraa tan hin taane irraa fagaata namni ispoortii qare xarraq karatti miilaas akkana akka kaasaa hin deemu fannaqa akkuma fedhetti miila akkana tol kaasaa booksii faa karatti nama hunda akka nama dim godhaan deemu nama xiqqishoo walloleen go no I don't hin ta'u sun namni ispoortii qaru seera qaba caljee deemu qaba ni deema nama kana kabaja nama wal ta'a saniif namni ispoortii qaru gajjee deema malee mataa ol qabatee nama hunda irra xarraq hin jiru san nama ispoortii seenee baatii takka osoo hin ga'in ispoortii keessaa beetu xarraq akkasii jaa malee namni ispoortii dhugaan qaree amma 6 7 8 9 qaree no wanni keessa bira hin jirtu hawaasa kana guutuu jaalata xiqqaa guddaa manguddichi adeeroo adeertitti kabaja sagalaffarratti haaruun ibroo ispoortiin tun galgala moo ganama asri moo halkan qarootu irra faayidaa guddaa qaba dhageessiifin hima ispoortii yeroo hunda faayidaa guddaa qabdi ganamaas yoo garaate asris yoo garaate galgalaas yoo garaate faayidaan isii guddaa garuu tan hundarra tan irra bu'aa guddaa qabu qaama kee yeroo hirriibaa kaate san ol kaate yoo hojjette yeroo san haalan ispoortiin haalan si fayyaddi irra si fayyaddi malee yeroo hunda ispoortii qaroolleen asirrillee qaroolleen faayidaa guddaadha qaba gaafii isin na gaafattan isiniif deebisee jeetiin abdii qaba hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti gaafii yaada hawaasarraa gama keenya dhufaa jiru hanga qabattanii sagantaa yeroo lammaffaa walitti deebinutti nagayaan nuuf turaa isinin jenna